Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa hangafoota oduu keenyaa guyyaa har'aatiin guyyaa har'aa walgahii idilee lammaffaa bara hojii shanaffaa raggaasisuu marii eegalan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad paartiin isaanii qaala'insa biyyattii waggaa 20 darareef furmaata akka laate himan. Dubbiiwwan kabeebsaaf kijiba fakkaatan hedduu kan dubbatan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad yeroo ammaa kana Itoophiyaan liqii kaffaluuf ga'umsa olaanaa qabdii jiran. Kana malees inumaayyuu qaala'insi jireenyaa waggaa 20f uummata biyyattii darareetti furmaata goonee jiran. Galiin mootummaan Itoophiyaa dabalaa jiraachuu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad himan. Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa hangafoota odeeffannoo keenyaa yoo ta'an kanneen chaanaala kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu hordofaa jechaa odeeffannoon keenya kunooti. Guyyaa har'aa walgahii idilee lammaffaan bara hojii shanaffaa mana maree bakka bu'oota uummataan taa'amaa jira. Yaa'ichi qaboo yaa'ii walgahii idilee tokkoffaa bara hojii shanaffaa raggaasisuun marii eegalan. Walgahii taa'amaa jiru kana irratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Dr. Abiy Ahmad dhimmoota hedduu irratti deebii akka laatan gaafataniiru. Gaaffiiwwan ijoo kaafaman keessaa dhimmoonni yaaddoo nageenyaa lammiilee biyyattii, rakkoo qaala'insa jireenyaa, rakkoo liqa biyyattii irra jiru, waraana biyyattii keessaa hiika dhabee jiru irratti akkasumas dhimmoonni hedduun gaafatamaa turan. Miseensonni paarlaamaa biyyattiif deebii laataniin muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad biyyattiin galii ishee dabalaa akka jirtu himaniiru. Kanaanis bara kana galiin mootummaa birrii tiriliyoona tokkoon argama jedhameetu eegama jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad. Fooyya'insi dinagdee gooroo hordofee fooyya'insa galii irratti taasifameen galiin mootummaan bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu ministeerri muummee FDR Dr. Abiy Ahmad ibsaa fi deebii gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'aniif kennaniin eeraniiru. Yeroo jijjiiramaa galiin mootummaa birrii biliyoona 100 fi biliyoona 70 ta'u yaadachiisanii bara kana galiin birrii tiriliyoona tokkoon eegamaa jedhan. Dalala alergii irratti riiformiin taasifame jijjiirama qabatamaa fiduu kaasaniiru. Alergiin baatiiwwan arfan darbanitti taasifame kan bara 2016 ol akka ta'es ibsaniiru. Mootummaan galii isaa dabaluu haa himatu malee uummanni biyyattii gibira mootummaan gaafatu kaffaluun yaaddoo olaanaa itti ta'uu himata. Inumaa gaaffiin gibiraa fi maqaa garaagaraan kaffaltiin uummanni gaafatamu yaaddoo olaanaa ta'uun hawaasa harka qalleeyyii dhiphiseera. Inumaa rakkoon gaafatama maallaqa mootummaan kaffaluun ulfaachuu haalaan Oromiyaa keessaa dhaga'amaa jira. Gibira dachaa dhibbootaan dabaluun isaa faallaa kanaa ammoo galiin qonnaan bultoota sababa hanqina xaa'oof sanyii filatamaa hir'achuun hawaasa yaachisuu danda'eera. Qonnaan bultoonni galtee oomisha isaanii kanneen akka sanyii filatamaa sirnaan argachuu dhabuu fi yeroo argames gatiin isaa qaala'ee bu'aa isaa caaluun jireenya qonnaan bultootaa kiyyoo keessa galchuu danda'eera. Maraamartoonni hiika hin qabne alkallattiin mootummaaf hojjechuu qofa itti ta'uu jireenya qonnaan bultootaa gara fooyyeetti siksuurraa inumaa gara midhaan nyaataa of dadhabuutti dhiibuu danda'eera. Waggaa tokko guuruu dadhama'ee kan argatu qonnaan bulaan oomisha isaa wayita calleeffamutti gabaa sirnaawaa haala qaala'insa dandamatuuf argachuu dhabuun rakkoo irratti rakkoo dabaleeraaf. Yeroo uummanni biyyattii jireenya nuti ulfaate sababa qaala'insa jireenyaa qabnu nurkaa dhumatee jireenyi keenya gadi bu'ee jira jedhanitti mootummaan qabeenyi inni horate dachaan dabalaa akka jiru ibsuu jabeesse. Kanaanis riiformiin booda maallaqni kuufaman Itoophiyaan dachaa 10 ol guddateera jedhu Dr. Abiy Ahmad. Itoophiyaan hirmaannaa uummataan ashaaraa magariisa doolaara biliyoona 48 olitti tilmaamamu milkeessite kan jedhan Dr. Abiy Ahmad gaaffii fi yaada miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'aniif deebii fi ibsa kennaniin kan jedhan. Lammiileen Itoophiyaa miliyoona 25 ol waggaa waggaan hojii kanarratti bobba'uu himan. Baatiiwwan arfan darban qofa galiin alergii irraa argame kun bara 2016 waggaa guutuu argame kana caaluu ta'uu ibse. Itoophiyaan yeroo ammaa idaa kaffaluuf bulchuufis rakkoo hin qabdu jedhan. Yaadni isaanii kun gabaasa torbanoota dura baankiin addunyaaf IMF baase turaniin faallaadhaa jedhame. Baankiin addunyaa fi IMF Itoophiyaan liqa ishee kaffaluu dadhabuurraa ga'uu himaa turan. Haalli Itoophiyaa yaaddessaa ta'us akeekkachiisaa turan.
Gama kaaniin liqeessitoonni yuuroo boondii Itoophiyaa yeroo jedhametti kaffaluu didde jechuun himachuuf akka jiran torban darbe kana keessa himamaa ture. Dr. Abiy garuu Itoophiyaan yeroo liqa kaffaluu dadhabduurra hin jirtu ergaa jedhu laatan. Riiformiin booda maallaqni kuufama Itoophiyaa dachaa 10 oliin guddachuus eeran. Ajandaan riiformii mandheelee Itoophiyaa bu'aa qabatamaa fiduuf cimee kan itti fufu ta'uu mirkaneessaniiru. Sababa riiformiin siqiinsa idaa doolaara biiliyoona 4 haga biiliyoona 4.5 taasifameera jedhan. Itoophiyaan bara jijjiirama qamadii kuntaala miliyoona 48 qofa oomishtee turte. Waggaa darbe kuntaala miliyoona 200 fi miliyoona 80 ol oomishuu ishee dubbatan. Gama kaaniin rakkoon olaanaan biyyattiin himataa jirtu keessaa tokko kan ta'e waa'ee qaala'insa jireenyaati. Biyyattii keessatti riiformii mootummaan waggaa darbe hojiirra oolche ilaalchisuun haalli gabaa biyyattii oluma malee gadi deebi'uu hin dandeenye. Inumaa qaala'insi jireenyaa sadarkaa uummata biyyattii mataa mataan sammuu dabarsee qofaa haasofsiisuu irra ga'ee jira. Qaala'insi jireenyaa waggoota lamaa oliif akka tasgabbaa'u gaafatamaa turus oluma deemuu malee furmaata waaraa argatee hin beeku. Gaaffiiwwan qaala'insa jireenyaa har'a paarlaamaa biyyattiin kan gaafatame yoo ta'u, muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad qaala'insi tasgabbaa'aa jira jedhan. Kunis faallaa gabaasa bahaa jiranii fi hawaasa keessaa qabatamaan kan ta'aa jiruuti. Dr. Abiy Ahmad qaala'insi to'atamaa jira jechuuf akka waan amma tasgabbii qabatetti haa himan malee torban dabarsine keessa maallaqni biyyattii dhibbantaa 10 gadi bu'uun hubatamaadha. Maallaqni biyyattii sharafa alaa irratti dhibbantaa 10 dabaluun hanga ammaa sharafni alaa oluma deemaa jira. Kunis agarsiiftuu qaala'insi biyyattii dabalaa jiraachuu isaa akka ta'e ogeeyyiin dinagdee itti walii galu. Kun ta'e Dr. Abiy Ahmad qaala'insi jireenyaa baatii onkoloolessa keessa parsantii 11.7 hir'isee jedhan. Qaala'insi jireenyaa meeshaalee nyaataa parsantii 10.2 fi meeshaalee nyaataa ala parsantii 14.2 hir'isuu kan eeran muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad amma irra akka jirutti ibsan. Riiformiin hojjetameen tarkaanfii giddu galeessa fudhatame waggootaan 20 darban qaala'insi turerraa kan ammaa kan tasgabbaa'edha jedhan. Dubbiin kun dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiruun faallaa waan ta'eef hawaasni dubbii akkanaa amanee fudhachuun ni ulfaataa jedhame. Inni biraan deebii isaanii Dr. Abiy Ahmad laatan keessaa waa'ee mana jireenyaa ture. Haasaa paarlaamaa irratti taasisaa oolan har'aan hundaaf mana jireenyaa ijaaruun yoo ulfaate iyyuu mootummaa mana jireenyaa gatii salphaan kireeffamuu ijaaruu sagantaa akka qabu himan. Kanaanis bulchiinsi isaanis rakkoo mana jireenyaa waaraan furuuf hojjetaa jira jedhan. Nam hundaaf bakka ijaarsa mana jireenyaa kennuun dadhabamus mana gatii madaalawaan kireeffamuu danda'u ijaaruun rakkoo gama kanaan uummata mudataa jiru furuuf piroojeektii guddaan qabameeraa jedhan. Rakkoon mana jireenyaa furuun qaala'insa jireenyaa fi baasii jireenyaa hir'isuudha kan jedhan Dr. Abiy. Kanaafis karoorri qabame hojjetamaa jiraachuu kaasan. Kanaaf manneen jireenyaa miliyoona 1.6 ijaaramuuf akka karoorfaman dubbataniin baasiin hojichi gaafatu hir'isuuf galteewwan barbaachisan akka sibiilaa, simmintoo fi kanneen biroo mijeessuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Akkaataa barame qofaan otoo hin taane teekinooloojiitti fayyadamuun manneen yeroo gabaabaa keessatti ijaaramanii xumuraman ijaaruun akka barbaachisu ibsan. Piroojeektiin ijaarsa mana jireenyaa fi piroojeektiin gurguddoo biroo seenaa guddaa dinagdee Itoophiyaa irratti boqonnaa haaraa kan banan ta'us himan. Jijjiirama seena qabeessa kan galmeessuuf piroojeektiin eegalaman kanneen milkeessuuf lammiileen akka tumsan hubachiisaniiru. Dubbii isaanii keessatti akka hubatametti mana gatii gadi aanaa kireeffamu kanan jedhu caqafameera. Haasaan kun ammas mootummaan galii isaa fooyyessuuf uummata abdatee hojiitti kan jiru malee dhugumaan uummataaf yaadamee akka hin taane hubatama. Mootummaan waan hunda akkaataa bu'aa argachuuf isaa dandeessisu qofaan kan hojjetu yoo ta'u, amma immoo handaara magaalaa biyyattii irratti manneen jireenyaa ijaaree kireessee galii argachuuf karoorfachuu isaaf dubbiin kun agarsiiftuudha jedhame. Qabaniin oomishamee alatti ergame jedhus kan akka uummanni irratti fayyadamaa ta'utti hojjetame otoo hin taane galii mootummaan fooyyessuuf qofa irratti xiyyeeffatame akka saamichaatti uummatarraa kan guurame akka ta'e himama. Uummanni dirqamaan gatii gabaa biyyattii keessaa irraa gadi buusee akka gurguru taasisuun karaa waldaa gamtaa walitti qabamee kan alatti ergame akka ta'e gabaafamee tureera. Kana malees Dr. Abiy Ahmad biyyi isaanii kuufama boba'aa olaanaa akka qabdu qorannoon mirkanaa'uu ibsaniiru.
Gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa har'a dhiyaateef deebii kennan keessatti waa'ee kuufama boba'aas kaasaniiru. Kanaanis Itoophiyaan naannawaa Sumaalee bakka warshaan itti jalqabe qofatti kuufama boba'aa meetir kiiyubii tiriliyoona 21 akka qabdu qorannoon mirkanaa'eera jechuun ibsan. Warshaan boba'aa boqonnaa lammaffaan baatiiwwan arfaffaatti aanan keessatti xumuruun hojii akka eegalu ibsan. Piroojeektiin boba'aa gaazii calaluu boqonnaa lammaffaanis yeroo dhiyootti kan eebbifamu ta'uu eeran. Warshaalee kanneen hojiitti galchuun gatii boba'aa hir'isuu fi mootummaan hojiilee eegalan caalmaatti cimsee itti fufaa jedhan. Waa'een kuufama boba'aa kunis irra deddeebiin muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad dubbatamaa tureera. Inumaa yeroo tokko ammoo Itoophiyaan ofirra dabartee boba'aa alatti erguu ni eegaltii jechaa turan. Dubbiin isaanii kun garuu goomsaa uummataaf dhimmi kan itti bahamaa fakkaata. Kana malees guyyaa har'aa warshaan oomisha xaa'oo Daangotee eegalamee xaa'oo kuntaala miiliyoona 30 oomishuu akka danda'u ibsaniiru. Xaa'oon oomishaman akkaataa haala qaala'insaa fi biyyoo jiru bu'uura taasisuun kan oomishaman ta'uu kaasan. Piroojeektiin naannawaa oomisha xaa'oo fi boba'aatti eegalaman rakkoolee faayinaansii kan hin qabneef yeroo jedhaman keessatti kan xumuraman ta'uu mirkaneessan. Oomishaaleen simmintoon tasgabbii mul'ate caalmaatti cimsuuf hojjetamaas jedhaniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo Afrikaa qabnu kana hanga ammaa ture. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.